Gilgaala 2.3 firaakshinoota armaan gadii ida'i jedha. Irratti 7/9 ida'uu 1/2dha. Firaakshinii kana ida'uudhaaf karaa lama fayyadamuu dandeenya. Inni tokko bifa waamsisaa isaanii firaakshinota walgitanii isaanii baasnee ittiin baay'isuudha. Karaan lammaffaan immoo foormulaa mataa isaa qabaa jechuudha. Amma kan ittiin hojjennu firaakshinota walgitanii isaanii baasuudhaan lakkoofsota waamsisaan isaanii kun lakkoofsota walgitanii isaanii baasuudhaan hojjechuu dandeenya. Kan biraan immoo foormulaadhaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Foormulaadhaan dhumarratti isinitti agarsiisa. 7/9 ida'uu 1/2dha jalqaba irratti. Kanas ida'uudhaaf maal goona? 7/9 ida'uu 1/2 kan ta'e kana waamsisaan isaa inni kun 9dha, inni kun immoo 2dha. Karaa salphaa ida'uudhaaf maal gochuu qabna? Waamsisaan isaanii kun wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1/5 ida'uu 2/5 yoo ida'uu barbaanne maal goona? Waamsisaa isaanii keessaa 5 sana keessaa tokko fuunee waamamaa isaa immoo 1 da'uu 2 jenna. 1 da'uu 2 3dha irra 5 ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuudhaaf waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabna jechuudha. Kanas akkamiin gochuu dandeenya? Firaakshinoota walgitanii isaanii baasna. 7/9 fi 1/2 firaakshinii walgitanii isaa yoo baasnu akkamiin baasuu dandeenya? 7/9 hin baasnaa, 1/2 hin baasnaa jechuudha. 7/9 kana baasuudhaaf amma firaakshinota kana waamsisaa isaanii wal fakkeessuudha kan nurraa eegamu. Kanas yoo maal goone wal fakkaachuu danda'a? Inni kun 9dha, inni kun 2dha. Firaakshinota kana wal fakkeessuudhaaf isa kana baay'isuu 2 yoo goone 18 ta'a. Isa kana immoo baay'isuu 9 yoo goone 18 ta'a. Kanas maal goone jechuudha? Lakkoofsa firaakshinii isa tokko irra jiru waamsisaa isaa lakkoofsa firaakshinii isa tokko bira jiru waamsisaa isaadhaan waliin baay'isna jechuudha. Inni kun 2 yoo ta'e 9 baay'isna 9 isa kanaa jechuudha. Inni kun immoo 9dha, 2 isa kanaan baay'isna jechuudha. Kanas maal goona? Lamaan isaa waliin baay'isuu qabna jechuudha. Firaakshinii walgitanii isaa baasuudhaaf 7/2 7 baay'isuu 2 meeqa? 14. 9 baay'isuu 2 18 ta'a jechuudha. Akka kanatti firaakshinii walgitanii kan 7/9 arganneerra jechuudha. Kanas firaakshinii walgitanii isaanii kan lakkoofsa isa kana wajjin waamsisaan isaanii wal nuu fakkaachuu danda'u argachuu qabna jechuudha. Kan 1/2 1/2 kana immoo meeqaan baay'isna? 9. Isa kanas 9 baay'isna. 1 baay'isuu 9 meeqa? 9. 2 baay'isuu 9 18. Ammasitti yoo ilaaltanii waamsisaan isaa wal nuu fakkaateera jechuudha. Salphaamatti 14 irra 18 ida'uu 9 irra 18 jenna. Kanas yoo walitti daanu 18 kana keessaa tokko isaa fudhannaa irra keessaa yookiin waamamaa isaa immoo walitti daanaa jechuudha. 14 ida'uu 9 jechuun meeqa jechuudha? 23dha. Meeqa nu ta'e deebiinsaa? 23 irra 18 argannaa jechuudha. Akka kanaan hojjannaa. 23 irra 18 ta'a kun. 23 irra 18. 23 irra 18 ta'a. Kan baarra jiru 5 irra 4 irra 5 ida'uu 5 irra 4dha. Kanas akkuma ammaatti hojjennaa 4 irra 5 ida'uu 5 irra 4dha. 5 irra 4 immoo sitti barreessine firaakshinota walgitanii isaanii baafannaa jechuudha. Kanas maal goona? Waamsisaan isaa inni kun 5dha, inni kun 4dha. Firaakshinii walgitanii baasnee waamsisaa isaanii wal fakkeessuu qabnaa jechuudha. Kanas maal goona? Inni kun 5dha, inni kun 4dha. Kanaaf isa kana baay'isuu 4 yoo jenne, isa kana immoo baay'isuu 5 yoo jenne argachuu dandeenya jechuudha. 5 baay'isuu 4 fi 4 baay'isuu 5 wal fakkaataa waan ta'eef yookiin amala jijjiirraa iddoo waan qabuuf baay'isuun wal fakkaataa nuu dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana erga 4 baay'isne waamamaa isaas 4 baay'isuu qabna firaakshinii walgitan ta'uu waan qabuuf. Isa kana immoo 5 baay'isne irra waan ta'eef
Amma isa kanas shaniin baay'isuu qabna, wal fakkaataa nu ta'uu qaba waan ta'eef. 4 baay'isuu 4 16, 5 baay'isuu 4 20, 16 irra 20 ta'a. 5 baay'isuu 5 immoo asitti 25, 4 baay'isuu 5 20, 25 irra 20 fi 16 irra 20 arganna jechuudha. Amma lamaan isaanii walitti daana. 16 irra 20 ida'uu 25 irra 20. 20 waamsisaa isaa keessaa tokko fudhannaa. Waamamaa isaa immoo 16 fi 25 walitti daanaa jechuudha. 16 fi 25 yoo walitti daanu meeqa arganna? Asitti daanaa 16 ida'uu 25 6 da'uu 5 11 tokko as keenya tokko as keenya tokko da'uu tokko 2 2 da'uu 2 4 41 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal nuuf ta'a? 41 irra 20 arganna jechuudha. Asitti 41 irra 20 barreeffanna. Asitti 8 irra 14 ida'uu 1 irra 6 jedha. 8 irra 14 asitti barreessina. 8 irra 14 ida'uu 1 irra 6. 1 irra 6dha. Kanas firaakshinii walgitanii isaanii yoo baafannu kan 8 irra qofaatti barreeffannaa. Kan 8 irra 14 qofaatti, kan 1 irra 6 qofaatti baafannaa jechuudha. Isa kana maal goona? Inni kun 1 irra 6dha. 1 irra 6 kana inni kun 6dha, inni kun 14. Lakkoofsota kana wal fakkaataa nuuf ta'uu qabu jechuudha. Kanas maal goona? Isa kana 6 baay'isna, isa kana immoo 14 baay'isna. Kana 14 erga baay'isne isa kanas 14 baay'isuu qabna. Firaakshinichi firaakshinii walgitan ta'uu waan qabuuf kanas 6 baay'isnaa jechuudha. Akka kanatti 14 baay'isuu 6 fi 6 baay'isuu 14 wal fakkaataa nuuf ta'u waan ta'eef firaakshinii walgitanii isaanii baafannaa jechuudha. 8 baay'isuu 6 meeqadha? 8 6 yoo baay'istanii meeqa argattu? 48 ta'a. 14 baay'isuu 6 immoo meeqadha? Hin baay'isna. 14 baay'isuu 6 6 baay'isuu 4 meeqa? 24. 4 as keenye 2 6 baay'isuu 1 6 ida'uu 2 meeqa? 84 ta'a jechuudha. 84. Kan kana 1 baay'isuu 14 14. 6 baay'isuu 14 asitti 84 jenne waan ta'eef tokkuma 84 ta'a. Amma immoo maal goona? 48 irra 84 ida'uu 14 irra 84 idaanaa jechuudha. Lakkoofsotuma asitti hojjenne kana walitti idaana. 84 waan ta'eef waamsisaan isaa wal fakkaataadha. 84 keessaa tokko fudhannaa jechuudha. 84 keessaa tokko fudhannee waamsisaa isaa immoo waamamaa isaa immoo walitti idaana. 48 fi 14 jechuudha. 8 fi 4 12dha. Tokkos keenya meeqa ta'a? 62 ta'ee jechuudha. Kanaafiyyuu 62 irra 84 ta'a jechuudha. Akka kanatti deebisaa argachuu dandeenya. 62 irra 84. Kan isa kanaa immoo 5 irra 6 ida'uu 2 irra 3 jedha. 5 irra 6 ida'uu 2 irra 3. 5 irra 6 fi 2 irra 3 firaakshinii walgitanii isaanii baafannaa jechuudha. 5 kanas 6 fi 3 kana akka isaan wal nu fakkaatanitti isa kana meeqaan baay'isna? Inni kun 3dha waan ta'eef 3dhaan baay'isna. Isa kana immoo 6 baay'isna jechuudha. Isa kana erga 6 baay'isne isa kanas 6 baay'isuu qabna firaakshinii walgitan akka nuuf ta'utti. 6 isa kana immoo 3dhaan jechuudha. 5 baay'isuu 3 15dha. 6 baay'isuu 3 18. 15 irra 18 firaakshinii walgitanii isaanii jechuudha. 2 baay'isuu 6 12dha.
sadii baay'isu ja'aan 18. Amma kunis 18 kunis 18 jechuudha. Amma immoo walitti daana 15 ida'u irra 18 ida'u 12 irra 18 15 irra 18 ida'u 12 irra 18 18 waan ta'eef hamsaansa tokko fudhannaa 18 tokko erga fudhanneen booda 15 fi 12 walitti daana 15 fi 12 meeqadha 15 ida'u 12 meeqadha 7 27 27 godhannaa jechuudha sitti 27 irra 18 ta'a jechuudha deebiinsa. Kanaafiyyuu sitti deebisa kanaa meeqadha kan isa kanaa sitti 27 irra 18dha. Kan itti aanu 2 irra 5 ida'u 1 irra 4 jedha. 2 irra 5 ida'u 1 irra 4dha. Kanas firaakshinii walgitanii isaanii yoo baafannu isa kana baay'isuu 4 goona, isa kana baay'isuu 5 goona. Kana booda isa kanas 5 isa kanas 4 baay'isna. 2 baay'isuu 4 meeqa 8. 5 baay'isuu 4 20. 1 baay'isuu 5 5. 4 baay'isuu 5 20. 8 irra 20 ida'u 5 irra 20 jennaa jechuudha. 8 irra 20 ida'u 5 irra 20 jenna. 8 20 tokkosaa fudhannee 8 ida'u 5 jenna. 8 ida'u 5 meeqadha 13dha. 13 irra 20 nuuf ta'a jechuudha. 13 irra 20 ta'a. 13 irra 20. Kan itti aanu 3 irra 10 ida'u 9 irra 4dha. 3 irra 10 ida'u 9 irra 4dha. Kanas firaakshinii walgitanii isa kana 10 isa kana immoo 4 baay'isna. Isa kana 10 daballee baay'isna. Isa kana immoo 4 jechuudha. Akka kanatti 3 baay'isuu 4 12. 10 baay'isuu 4 40. 9 baay'isuu 10 90. 90. 4 baay'isuu 10 40. Amma immoo isaan kana walitti daanaa jechuudha. 12 irra 40 ida'u 90 irra 40. 12 irra 40 ida'u 90 irra 40 jenna. 40 waan ta'eef 40 tokkosaa fudhannee 90 ida'u 12 meeqadha 112 ta'a jechuudha. 102 ta'a. 102 nuuf ta'a. 102 irra 40 ta'a jechuudha deebiinsa. 102 irra 40. Kan itti aanu 11 irra 13 ida'u 4 irra 3dha. 11 irra 13 ida'u 4 irra 3dha. Kanas firaakshinii walgitanii isaa inni kun 3dha. 13dhaan baay'isna. 13dhaan baay'isna. Isa kana immoo 3dhaan baay'isna. Isa kanas daballee 13dhaan baay'isna. Isa kana immoo 3dhaan jechuudha. 11 baay'isuu 3 meeqadha 33dha. 13 baay'isuu 3 meeqadha 13 baay'isuu 3 jenna. 3 baay'isuu 3 9dha. 3 baay'isuu 1 3dha. 39 ta'a jechuudha. 39 asitti barreeffanna. 33 irra 39 ta'a jechuudha. 4 baay'isuu 13. 4 baay'isuu 13 immoo meeqa ta'a 4 baay'isuu 3 12dha. 2 godhannee tokko qabna. 4 baay'isuu 1 4dha. Ida'u 1 52 ta'a jechuudha. 52 irra inni kun immoo baay'isneerra 39 nu dhufe. Kanaaf inni kun 39 ta'a jechuudha. 33 irra 39 ida'u 52 irra 39dha jechuudha. Kanas yeroo 39dha. Kanas yeroo idaanu
39 waamsisaan isaa wal fakkaataa waan ta'eef 39 tokko fudhannee 33 ida'uu 52 goonaa jechuudha. 3 da'uu 2 5dha. 3 da'uu 5 8dha. 85 ta'a jechuudha. 85 irra 39 arganna. Kan itti aanu 8 irra 15 ida'uu 12 irra 5. 8 irra 15 ida'uu 12 irra 5. 8 irra 15 ida'uu 12 irra 5. Kana firaakshinii walgitanii isaa yeroo baafannu inni kun waamsisaan isaa 15 inni kun immoo 5dha. Kanaaf isa kana 15 baay'isna lamaan isaa. Isa kanas maal goona? Isa kana immoo inni kun waamsisaan isaa 5 waan ta'eef isa kanas lamaan isaa 5 baay'isna. 8 baay'isuu 5 meeqadha? 8 baay'isuu 5 40dha. 15 baay'isuu 5 immoo meeqadha? 15 baay'isuu 5 jennee hojjenna. 15 baay'isuu 5 5 baay'isuu 5 25dha. 5 goone 2 qabna. 5 baay'isuu 1 5dha. Da'uu 2 7dha. 75 ta'a jechuudha. 75 irra 75 nuuf ta'a jechuudha. Kan itti aanu isa kanas ni hojjennaa jechuudha. 12 baay'isuu 15 fi 5 baay'isuu 15. 12 baay'isuu 15. 5 baay'isuu 2 10dha. 0 goone tokko qabna. 5 baay'isuu 1 5dha. 5 da'uu 1 isaaf 5 da'uu 1 60 ta'a jechuudha. 1 baay'isuu 2 2dha. 1 baay'isuu 1 1dha. Walitti daanama immoo 0 6 da'uu 2 8 180dha jechuudha. Kun 180 irra 15 baay'isuu 5 immoo 75 hojjenne irra 180 irra 75 arganne jechuudha. 180 irra 75 inni kun 180 irra 75 argannaa jechuudha. Kan isa kana akka kanatti salphaamatti gilgaala kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Kan foormulaa isiniin jedhee ture immoo foormulaa karaa salphaa hojjechuu yoo barbaaddanii maal gootu? Firaakshiniin tokko bifa a irra baa ida'uu caa irra daatiin yoo isiniif kenname maal gootu? A kana daa kanaan baay'istu. A baay'isuu daa gootu. A baay'isuu daa gootu. Caa kana immoo isa kanaan baay'istanii caa baay'isuu baa gootu. Ida'uu jettanii itti daatu caa baay'isuu baa gootu. Irra jettanii waamsisaa isaa irratti immoo baa baay'isuu daa gootu. Ishee kana baa baay'isuu daa. Akka kanaan hojjetamaa jechuudha. Kun foormulaa ittiin firaakshinoota ida'uu dandeenyudha. Kunis yoo ilaalle a baay'isuu daa ida'uu baa baay'isuu caa jennee irra baa baay'isuu daa jennaa jechuudha. Fakkeenyuma gilgaala kanarra jiruun yoon isinii fudhadhe amma fakkeenyaaf 4 irra 5 ida'uu 5 irra 4 kana yoo hojjenne 4 irra 5 ida'uu 5 irra 4 maal goona? 4 baay'isuu 4 jenna. 4 baay'isuu 4 meeqadha? 16dha. 16 barreeffanna. 5 baay'isuu 5 meeqadha? 20dha. 25dha. 5 baay'isuu 5 25dha. Kanaafiyyuu deebiin isaa meeqa ta'a? 16 asitti dhiifama. Jalatti barreessina tun ta'e 5 baay'isuu 5 isa jenne kana asitti ida'uun 5 baay'isuu 5 jennaa jechuudha. 5 baay'isuu 5 meeqa? 25dha.
irra goone 5/4dha waamsisaan isaa. 5/4dha. Meeqa nuuf ta'a? 16 ida'uu 25 meeqadha? tokko da'uu 2 3 41 irra 5/4 immoo meeqadha? 5/4 20. Meeqa nu dhufe? 41 irra 20. Kana wajjin wal qixadha jechuudha. Akkuma asirraa argitan. Kan biraan immoo r isa jirus 7 irra 9 ida'uu 1 irra 2 hojjechuu dandeenya. 7 irra 9 ida'uu 1 irra 2. Kana 7/2 jenna. 7/2 14dha. 1/9 1/9 meeqa? 9dha. Irra 9/2 jenna. 9/2 18dha. 14 ida'uu 9 meeqadha? 14 ida'uu 9 23dha. 18 akkasumaan dabarsina. 18 23 irra 18 arganna jechuudha. Kana wajjin wal qixadha. Karaa kanas karaa salphaa ta'e kanaan hojjechuu dandeessu. Karaa isiniif mijatuun hojjechuu dandeessu jechuudha. Karaa lamaan isaayyuu deebii wal fakkaataa argattu waan ta'eef karaa sanas hojjechuu dandeessu jechuudha.